calla. Kun apa bayar kujur invite. Invite. Cuma jalan jira berapa di? Anjir tuh jalan di sana anjir tuh sama kan sih kujur ada. Okay. Share goda ada. Sagantaa jalqabuu deemna. Badoo ol galchina. Viidiyoo dafa link share. Taaptaappii mileen takka tuqaa irra jira. kuma lamaa fi dhibba lamaan jiru kun dafa nama kudhan diddam irratti share godhaa. Inshallah sagantaan jalqabna amma. Akkamii jirta? Nagaa galata rabbi fayyaa alhamdulillah. Shaashaadha? Gabbatti yoo? Okay. Badoo harku jirta caalii badoo ol naa galchi yeroo takka. Okay, accept. Badoo video nu bani. Badoo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bagina gyan dufti. Haram ko tayo doon. Gusto. Okay, here. Wait, adebu. Mati bro. Bado. Yo, Hasanti, taltu. Modal na debsa. Mutar. Bado all day me. ऐसे ही तान आज कैसे ती सर कुछ इंजरो बड़ा so bado गस्तेर कर दो okay okay Boleh dah, ya lupa okay warri mana undi kesan warri sagantaa keenya kabajanii sa'a dheeraa kana nu eeganii asitti nu ergamtan jalqaba irratti undi keessanuu assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh kabajaa fi jaalala guddaa isinii qabnaa bagina gaan nu dhuftanii egaa akkuma beeksisa isin maxxansanetti sagantaan keenya irraa maal akka fakkaatu isinuu agartanii jirtanii inshallah yeroo bareedduu fi yeroo gaarii dabarsina jeeti yaada isin immoo warreen keessa jirtan laayiviin kun xiqqoof illee akka nun qabne namoota irratti nama 2,700 jira yeroo takka hundi keessan share godhaa taaptaappiin wanna vaayiraala godha jaan viidiyoon akka hin qaqqabne godha inshallah rabbi wajjin keessumoonni keenya kabirolleen warreen ajjala jiranii sagantaa keenya wal duraa duubaan kan eegallu tahaa inshallah sagantaa ni jalqabnaa hundi keessanuu miira isinit dhagayamu jiru fi egaa waan isinit dhagayamu jiru hin beekanaaf galatooma ulfaadha ilqaba irratti isin lamaanuu badoo fi callaan waamicha kiyya kabajanii asitti naaf argamuu keessaniif hedduu galatoomaa mee jalqaba callarraa hin eegalaa callaa bagana gaan dhuftee
Salamtaa hawaasa kanaanis ta'ii nuti salamtaa jedhee jalqaba irratti mee nu eegalte. Dura dursu abdii kiyya galatoomii waan akkanaa kana qopheessitee asiin naannoo keessaniif. Hawaasa kiyya immoo jaalatamaa fi kabajamaa waggaa 11 oliif asiin sooshaal miidiyaa kanarraa aan isin kofalchiisee isin bashannansiisee rakkoo fi gadda keessaa isin baasuu malee ifiif rakkoo isinitti rakkoo tiyyaan asirratti walittiin isin qabajee yaadee hin beeku. Kanaaf immoo dhiifamaan isin gaafadha. Guyyaa takkallee miidiyaa kanarratti dhimma dhuunfaa kiyyaatiin ol bee haasee isin dura dhaabbadhee isin rakkisa jee wallaahi yaadeen beeku. Kunoo rabbiin waan jee malee hin tahu. So har'aan tana fuula keessan dura waan hin dhaabbadheef dhiifama guddaan isin gaafadha. Thank you wallahi galatoomii. Tibichoo badoo kiyyaatillee waamicha kiyya kabajjee asitti naaf argamuu keetiif hedduu galatoomii. Hawaasaanis salamtaa jedhiini salamata bunjai tambul harta kita macam. Aye, bulan Rusia, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Segala itu so. Nah. Aye, salam tadi kisah ni ber. Dagingnya. Aye, aku lihat semua kalau jauh ke koma itu media tu. Media aku harus tinggi kesan ni, kita kalau kesan ni, kalau kalau cukup tu. Asyik mau aku juga kesan ni, awas ni mau. Sudah waktu itu tu update ni berha. Bukan agak ni dulu mula. Thank you. Okay. Morning azal jirtan. Ega amma directly khara sagantaa teenyatti achi dabarraa badhaasa xiqqoo sagaleen kan ta'e I think sirrii jirtanitti hin fakkaatu nu sirreessitaa telefoona hanjiitu akkas jira. Sagalee nu sirreessi badoo. Mee haasee mee badoo mee sagalee nu jirtu. Tadi lama takkan. Jaga mama. Sagaleen na deddeebi'u jirti eessaa akka taateen beeku badoo moo callaa biraa akka ta'een beeku. Yuutu boonee ilaallu mee? Na deddeebi'u jirti. Okay. Wanni beekuu qabdan ijoolleen tun obbaleeyyanii saayiba bira kutanii obbaleeyyanii egaa akkuma beektanitti arrabaa fi ilkeenis wal dhaya. Abbummaan fedhee obbaleeyyan garaa tokko beeku waan mantattaan irrattis wal tuqa sun haala addunyaan nuti keessa jirru ilma namaa ta'ee waliin tuyinee fi walitti hin buufannee fi walitti hin buune hin jiru. San hundi keenyaa ni beeyna. Inshaallah sun immoo obboleeyyan keenya haala bareedaa ta'ee fi haala gaarii ta'een gaafii gaafataman irratti fudhatan ta'e haasawaa guutummatti fudhatanii aartii keessa eefa waliin seenanii hawaasa kana gartee waan adda addaa bashannana sagantaa bashannanaati. Mudannoon xixiqqoon mudatteetii xiqqishoo adda fagaatanii saniif immoo inshaallah furmaata rabbiin ni fidaa. Har'a yoo rabbi jidduun dhumti jeeti yaada. Tole jalqaba irratti callaadha moo badoo fi carraa kana durame. Okay. Semua kan di sana ini. Callaa fi carraa kana maanta jalqaba irratti. Mee callaa asiin guddisa. Mee callaa kiyya egaa jalqaba irratti badhaasoo obboleessa keetii anis obboleessa keetii hawaasni diriirus obboleessa keetii haadhota keetii abboota keetii obboleettii keetii nuti hundi bikka kanatti argamne har'aan tanaa waan isa gidduu mudate kana fixuudhaaf rabbii wajjin asitti argamna. Mee jalqaba irratti osoo karaa wal dhabdeettiin seennee obboleessi badhaasoo akkamitti wal dhuftanii jalqaba irratti akkamitti wal dhuftanii hagam hojii turtanii aartii keessa akkamitti hojii seenuu dandeessan kana kan isin jalqaba. Galatoomii abdii ulfaadhu osoo gama deebii keessatti osoo seenan dura hoggaan ammaan tana bakka kana taa'u ulfina yookaan kabajaan natti dhaga'amaatii miti hedduu ifitti qaachaatiin taa'u jira bakka kana haalaan jechuudha. Because
waliin bakka kana dhufeef obboleessa kiyya wajji wallolee ta'uun haala na xiqqeessee jira. Ammas nama dhaloota kanaaf fakkeenya ta'uu barbaadudha tokko. So paablika kanarratti dhufee dhimma obboleessa kiyyaadhaa haasa'uun qaanii lammadaati haa ta'u garuu biyya gara gaafii keetti deemu. Naaf badhaasoo 2016 rabbumaa wal nu barsiise namnillee wal nu barsiifne. I think hojuma artii tanaa wal nu barsiise. Bakka agarsiisa wayittiin arkeeni ture an agarsiisee deebiin agarsiisee arkee akkasii dubbiseeni dandeettii bareedaa qabdaa dandeettii guddaadha qabdaa ati haala nama jabaadha wajjin haa hojjennu hojii hangaafadheeni akkasitti waliin hojii eegallee jechuudha. Waggaa 10 oliif jechuudha akka saahibatti osoo hin tahin akka obboleeyyanitti kan waliin jiraachaa turre rakkoo fi bal'oos hojii qooddataati hanqarraa as geenye jechuudha tanga uffataas kan walii uffachaa wajjumaan as geenye jechuu dandeessa. Kanaaf inni adda baanee hin beeknu. Waaw. Mee diraamaalee keessatti diraamaa hagamfaa hojjettan yaadaan fakkeenyaaf tilmaamaan hagana ibsuu dandeessaa? Yaa nuti osoo gama yuutuubii carcarfaan hin dhufin dura yuutuuba biraa qabna ture. Osoo yuutuuba san hin baniin dura feesbuuk irratti gadhiisu ture. So yooniin tilmaamaan siif hime malee lakkoo isaan hangana jee hin beeku. Tilmaamaan garuu I think hanqarratti viidiyoo 250 220 hangana 200 ol daleenee jira jechuudha yaada. Feesbuukaa fi yuutuubii biraatii fi yuutuubii namarratti fi yuutuubii keenyaatti fi miidiyaalee garaagaraa irratti kan hojjenne walitti qabame hanga viidiyoo 200 hanga 50tti daleenee jechuudha. Waaw. Galatoomii sittiin deebi'a. Badhaasottiin achi dabra badoo hiyya ammallee galatoomisin jecha osoo hara gaafii fi deebii kaanitti achi hin deemne atilleen akkuma obboleessii keenya qallaan wal barumsa keessa jirti. Mee obboleessa kee callaa wajjin akkamitti walitti dhufe arti keessa akkamii waliin seentan haalli isii wajji jiraachuu turtanoo maal fakkaata? Mee kanarraa xiqqoo furanuu. Galatoomii dhugaa dubbachuuf adilleen dubbiin sun akka miidiyaa irra hin dhufneef hedduun ifaajuu ture. Hunda caalaa immoo si beeka jeetii yaada. Akkamitti akkana asirratti dhufuu dandeenye beeka. Maali bakka galu. Haa ta'u garuu gara beeksisa yeroo ta'u akkuma inni dubbate naaf callaan waggaa 8 ol bare. Bakkattummaa walitti dhufee tarabbii sun hunda caalaa garuu aartii sirriitti walitti na barumsite. Diraamaalee garaagaraadhaa osoo hin akkuma inni jedhe barumsa keenya wal fakkaataadha. Gama feesbuukaatii fi hojiilee garaagaraa hojii godhachuu aga isteeja gahu. Badoo kiyya sagalee xiqqoo anullee natti dhagahamtu hin jirtu. Muut godhiiti kaasimee yookiin pedagootti hin jirru. Ammoo hin dhagahamu? Yaa sagalee mee xiqqishoo ol nu fuudhe yaa. Qulqulluu miti sagaleen. Dhagahamu ammoo? Amma ni dhagaye amma hayya. Yaa suura irra deebi'a gaa'e. Naaf callaa turree fool bare. Sababa irratti illee ta'ee bakkattummaa kun waliin fitte waggaa 8 hunda caalaa immoo waliin firoomsee akka hojii jiraatu godhee hojii aartiiti. Hojii aartii irratti immoo waan takkaa filamaan gama feesbuukaatiin osoo yuutuubiin isteejiilee garaagaraa dabalatee jechuudha. Waa hedduu hojii dalagu. Biyyaa keessaa garuu wal dhabdee ni dhufti. Maal akka ta'eedhaa kana garuu waaqa jijjiiramuu isa fide. Naafis hin galu. Hundaafuu tura wal baay'ina naafini. Thank you. Galatoomii amma karaa daayirektii karaa sana osoo hin seeniin duratti birraadhaan ol naqadhaa naaf obsaadhaa akkanumatti. Birraa fiti birraa fiti. Birraa kottu yeroo takka ol naaseenii. Thank you. Birraa asirratti hojii viidiyoo nu banii. Okay. Birraa hiyya viidiyoo nu banii yeroo takka. Please. Come on. Gastii eenyutu akkana godhu jira wayii. Gastiin tuttuqinaa please. Okay. Birraa viidiyoo nu banii yeroo takka. Thank you. Baga nagaan dhuftee. Okay. Ammallee hawaasni irra deebinee galatoomaa jalqaba irratti birraa kiyyaatillee baga nagaan dhufte obboleeyyan quuqaan obboleeyyan
dhukkubsitee hojii ta'e dhiistee as gubbattiin warqamuu keetiif anaa dhufu bagee nagaan dhufte jalqaba irratti hawaasaanis salaamtaa jeeni obboleeyyan keetis nagee gaafadhu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi terkait dengan wala ke wala bang kana terapi tu itu ya ada sosial media itu na lebih ni dua tiga jalan sering boleh ada ni ada ummo kerja kerja berarti perumahan dah memang seperti leh tu wan dan bisu itu boleh jalan boleh berkana boleh cara jual kalau kita tu jual tu pada dia. Misalnya lain. Ada, enggak.